majlisni haa hidhu waraqaa itti haa baasu diinii walitti qabnaa islaamaa walitti qabnu qabaa hidha tanuma isiniin jedhan haa hidhamu haa irraa baratu tanuma. Barakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraattan hundumti keessan nagaadha fayyuma. Nagaa fayya alhamdulillah jirra baga jiraattan walumaanu. Baay'ee Hamzaa kana dinqisiifadha beektaan immoo ajaa'ibatti. Hamzaa kam? Hamzaa isuma isin profaayilii kaattan kana dinqisiifachuu dhufe har'a. Ayyee. Mucaan beektaa baay'ee jabaadha sii galtee biyya kana keessatti biyya Islaamni majlisa mataa kiyyaa qaba jedhu keessatti biyya Islaamni aarsaa hedduu kafalee inni kaan dargaggeessi hedduun ni beektanii yoo Harargeen amma kam akka miidhamteen beektanii ahbaash irratti miidhama san hunda miidhamee sirreeffadhe mijjeeffadhe haala kiyya jedhu keessatti waan barbaadu darbatee ka'ee ardhallee ajandaa edallee ajandaa uumee ajandaa inni uumee irra bultanii ardhallee immoo ajandaa miidiyaa ta'ee jira waan barbaadu immoo milkeeffatuu isaatiif hedduu dinqisiifadha achumaan immoo taajabbii kiyyatti dabra dinqisiifannaa qofa osoo hin taane taajabbii cimaa tokko qaba yeroo garagaraatti miidiyaa kana gubbaatti namoonni gaafa dhufan ajandaa mataa isaanii beekamtii mataa isaanii barbaaduudhaaf maanuun isaan jalqabatu kan diiniidha diin keessatti yoo barbaadan rabbiin arrabsanii biyya kana keessatti yoo barbaadan ergama rabbii arrabsanii salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi takkaa majlisa keenya seeratti dhiheessee nu gaafachiise nagarree inumaa keessa dabarree qaama afaan baafatee waan durriyyeen baalageen mannahaaraa keessa ooltu warri adaba hin qabne jiran namoonni tokko tokko warri adaba qaban achi keessa illeen waliin jedhan ol jedhee ergama rabbii arrabsaa ture kana hunda seeratti dhiheessuu hin dandeenye dhiiroo wanni ajandaan gandummaa jala qophatan wahiitu hin jiru dubbiin dubbii gandummaa miti dubbii diiniitiif dubbiin gandummaadhaa waliin qabattu mucaan ammallee wanni akkana godhuuf ajandaa micciiruu fi yaada isaa galmaan gahatuu fi ajandaa miidiyaa torbee kanaa ta'uu fi Hamzaan karoorri inni dhaqee miidiyaa diinii ta'e irratti hin beektan isin intala dheengadda madaa ummata Oromoo waggoota 8 kulkulee ummanni keenya dhokfatuu qofaa miti uffata irratti uffate san tuxxee kaafte intalli sun agartan jedhee yaada viidiyoo an irratti boohusan viidiyoo ummata inni achii buqqisee ummata keenya ummata Oromoodha Oromoo keessaa ummata kutaa inni keessatti dhalatee ka asitti dhufee rakkate san wajjin boohaa ture agartan jedhee yaada viidiyoo sanarratti kana hunda kanurraan ga'e namicha akkas nu godhe fiddee madaa ummata keenya namitti kaafte wanni inni dhaqeef tokkoffaa ajandaa hawaasni Oromoo samoona kana irra jiru waan beekuuf jecha isa ummata keenya iyyisuuf akka Oromootti isa ittaan immoo ajandaa isa jabaa irraa xumuraa ta'uudhaaf ajandaa waa'ee miidiyaatiin wal qabatu kanarratti just diiniin tuqamuu qaba jedhee itti yaadee karoorfatee diinii rukute jechuudha. Diinii rukutee ardhallee taa'ee fokkoruun isaa nu foggoruun isaa waan barbaade barreessee maxxansuun isaa inumaahu ummata kana ummata barnoota hin qabne godhee waan waggaa meeqa dura 2023 fidee har'a mucaan kun ajandaa godhuun gandummatti dubbii jijjiiruudhaaf hojjetuun isaa ana biratti ni dinqisiifatama sababni isaa ni dinni nama jechuuf hin jiru namni dinni nurra waan ta'eef jecha dinqisiifannaan dabarsuu qabna gurbaa ajandaa miidiyaa godhannee torbee tokkoon tursiifnu majlisa mataa keenyaa kakaleessa gadhaabbachuu fi mallisan ka gadhaabanne seenu saniin eega dubbiin keenya furamuu hin danda'in majlisni keenya baalagee afaan diinitti baatu baalagee ergama rabbiitti alayhi salaatu wassalaam arraba baaftu baalagee ulamaa guddaa Harargeen qabdu ulamaa madda burqaa diinii ta'e sanarratti arraba dheeraa saniin dubbataa ture ka sababa saniif akki biraa achi hafee inni shi'aadam tuulaa qofaa waa jechuun silaa seeraan isa gaafachiisa shi'aaminii biroo qofaa waa jechuun silaa seeraan isa gaafachiisa kanaan silaa gandummaa jalatti deebi'uudhaaf har'an hojjetu irratti dammaqama ture haa ta'u malee ajandaa miidiyaa ta'uu karoorfate sana argatee jira baga diinillee arrabse baga biyya kana keessallee immoo jiraatee gatii sadarkaa majlisni keenya irra jirullee agarre guyyaa 2 fi 3 turuun isaa ajandaa ammallee itti daddabalee ajandaa godhatuudhaaf yaaluun isaa baay'ee tokko dinqisiifadha sheekaa roobee uumaa wanni godhen jiru sheekaa roobeelleen waan yeroo durii akka biraatiin kallattii garagaraatiin isa kaan qoosaadhaan isa kaan immoo dhimma dhuunfaadhaan walitti aaraniin ajandaa miidiyaa ta'e tokko irratti waan haasawame inni immoo Haydar wajji wal qabatee inni fide sun 2023 agartanii jirtan warri rabbi sammuu isinii kenne xiinxallitanii jirtan jedhee yaada walumaa galatti
tuqamuu diinii irratti gandummaa wahiitu hin jirtu. Sahabaan ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam jaarraa ergama rabbii diin kana wajjin cunqurfaman keessatti abbaa fi ilma osoo hin jedhin wal garafaa turan, wal halaakaa turan. Ardhallee taanaan wanni gandummaa wal jala dhabuudhaaf jedhaa beekaa akkasitti quba qabaadha. Majlisni wayiitu hin jiru. Yoo Hamzaan seera jalan ooliin dhumate. Salaam alaikum. dhuunfaa tuqame dhugaa isinitti himaa dhageeffadha tana jedhee du'a yoo ka du'ullee anuuma du'a dhageeffadha isinitti abbaan barbaade waan barbaade na haa godhu haqiiqaan jirtu osoo haga maqaan rabbii kaafamee biyya kana keessatti durriyyeen arrabsan maqaan ergamaa rabbii Muhammad alayhi salaatu wassalaam durriyyeedhaan kaafamee arrabsamee magaalaa jarri jiraattu keessa jara faana jiraatame kana dhaggeeffadha maqaan protokoola nama tokko maqaan nama tokkoo dhahamee warra majliisa naa geggeessu kana keessa maqaan nama tokkootiin qoosame ardha waan taatu taateertaati abbaa barbaade ta'e walaa sheeka ufiin jedhi walaa beeka ufiin jedhi walaa aktivistii ufiin jedhi maqaan jaraa osoo gadi xiqqaate yetakabbaruuna yetawaddaduun dun በአብዛኛው ህዝብ ሙስሊሙ የተመረጡ jette kabajamoo tanayyoo jalaa buufte waan biraa keessa buuta jechu baga immoo maqaan rabbii isin bira xiqqaate baga maqaan ergama rabbii isin bira xiqqaate baga gatiin ulamaa isin biratti gadi bu'ee gatiin keessan ol ka'ee gatii keessan leellisuuf gurra keessan eegsisuuf jecha diin tuqamuu cal'iftan ardhaan tana biyya oromiyaa tana keessa dachii oromiyaa tana keessatti ulamaan gurguddaan mufassirri jajjabaan biyyi teenya qabdu muka jalatti barsiisa ardhallee darasaan tiyya waan jala gaaddiseeffattu hin qabdu jedhee imimmaan bo'a baga majliisa kana nurraa cufu dhabne ardhallee ummanni keenya akka waan jaarraan kaleessaa sun nurra jirtu akka waan jarri kaleessaa sun nurra jirtu ummanni aksum sinigaltee lammiin biyya tana sanuu dachiin bakki seenaa dhabar ijoon biyyi tun Itiyoophiyaan gama diiniitiin ittiin boontu ummanni ansaarri jalqaba baga ardhallee rakkatee dachii awwaalaa dhabee isinirraa dubbatu diddanii mangistiin biyya tanaa galanni baada rabbiiti isaaf haa ta'u ummanni sun akkas ta'uun akkaa miti jedhe warri nuti immoo akkasii miti jedhee haanuu falmatuuf bakka san kenne baga akkas jechuu dhabdanii isin agarree antana qofa dubbachuu seene galatuma alfadha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubbaddu deeqaa takka. Abdi. Dubbaddu farmataa dubbaddu. Bismillah. Dhimma amantirratti Kunti akir zaakiriin kiyya irra beeka. Yoo akkas taate Abu Muwaaz faan maaliif falmii wajjin godhate? Ani biloog gatee falmii waliin hin godhu sun Abu Muwaaz ilaalla. An biloog Waan gatee Abu Muwaaz sanirratti ilaalla. maan dubbatina isin namni kun diiniin beeku namni kun yoo tarii afaan arabaa beeka diiniin beeku dhaabbaddaa nama kana wajji falmii godhanii akka nama diinii kana beeku ofsee haa duraanis beekadhu wanni kun waan lafa jiru. Hamzaa sadiinuu biloog gatee dhiiseen waliinuu naasahu munaaqashaa godhi Hamzaa Sheek Jaabir waliin hin dhiisin naan jedha lakke ani hin barbaadu jedhee biloog gate. Hin barbaachisu maaliif nama sadarkaa itti godhuu ta'a. Diinii beeka jedhanii maqaa itti godhuu ta'a. Maaliif bakka hin beeku irraa gabaabbatu dhiisu. Aga yaasa'ee ufiinuu namni waan kiyya haasaa hin jiru jedhee dhiisa. Nama kenna wareessee bakka kanaan ga'e qara. Akka namni inni diinii beekuu godhee ka diinii beekullee ilmi beekullee waliin seenee falmee sunillee wallaalama akka isaati. Ka diinii waliin falmullee wallaalama akka isaati. Hin beeku namni kun diinirraa hin beeku quraanaa seeraan hin beeku yoo dhiisanu. Amma wanni maqaa itti gadhanii bakka maraa isa dubbataniif hin jiru. Islaamummaa bakka bu'u diinii bakka hin bu'u. Gandallee ammootiin walitti kaasuu wanni inni deemu hin jiru. Tooftaan inni ammootiin asirra fidu hin jiru. Haganuma jechuu barbaada. Gaaffaan nama dubbisanii wajji dubbannu kana lafa miirarraa baanee geeffatti. Assalamu alaikum. Laal miiraa miti akkuma gaafii fi deebiitti wal gaafattan galatoomaatti baay'ee. Mee sheekaroo bee tan gaafa gurraacha qoy. Gaafadhu. Irra deemuudhaan sheekaroo bee bakka gartee teleengaddaa tana keessatti viidiyoo gartee amma Hamzaa ol baasan
Hoo mana kana duraa hojii meeqa viidiyoon saniin beekanuu gaafa isin jaamteesi harkeetiin jira jechuudha. Waan nama darabdi bilisummaatii fi ilaa ishee Abdusalaam Lacha keetu eeguu viidiyoo san laalu. Kadeen gaddaa kana keessa waa'ee amma inni oofu jiru ajandaa kana gaafa duraa marra duraa intarvii irraa kaateeti waa'ee amantiitiin deemaa dhufte. Edoo ofiin ajjeesaadha. Arrammoo namaas siin ajjeesanaan jeejii ajandaa gama gartee gandummaatti oofuu jira midhaan keenya jechuudha. Bakka kanatti ishee karoo beekneen gaafadhu akka gartee nama tokkootti hawaasnillee nama hedduun ilaalu jira. Ajandaa kana keessa harka ni qabdaati ishee karoo beeku. Ammallee Barani wanni si hubachiisu ol seene iyyuu dursa namni viidiyoo dalagee seeratti haa dhiyaatu warri qaamni majlisaa seeratti nu dhiyeessaa jedhee ana viidiyoon inni fidate ammoo haa ajjeefamu naan jedhen illee ka jedhu akkuma atu beeytu ka duraaniiti. Kanaan ala wanni takka hin jiru ana bira laala. Kanaan ala wanni takka sanuma si hubachiisuu dhufe akkan sobamnee fi viidiyoo amma seete hin beeytaatellee ta duraaniiti. Ani dhimma diiniif islaamummaatiif nu haa dhiyaatu majlisni eessa jira nu majlisa diiguu hin dandeenyu majlisaan bulla majlisa irraa namni bahe amiira irraa namni bahe nabi ammootiin du'a jaahiliyyummaa du'a jedhanii maarree seeratti nu haa dhiyaatu je'ee viidiyoodha dalagee viidiyoon kiyya ni jira shanaffaa irra seeni ilaali. Ka waa'ee haa du'u ka isa waliin qoosne sanii ka duraaniiti ka ati beeytu isa fidatee achi keessa galche tanuma si hubachiisuu fi ani namni olii gadi akkan burjaajoynee fi naman beene jira ati ka beeytu galatoomi tanuma si afaan kaachuuf. Bayya gaafii keenya deemee jira bakka kanatti abdii argeetilleen bakka gaafii reefu ishee karoo bee gaafattanitti Hamzaan keenya naman dhaga'u beekumsi inni qabu hin jiru mucaan wallaalaadha garuu if goggodha itti oliidha ta'aa waan cufa. Akka tokko jira haaliif tooraaf waan jantakkaa jira. Faallaa namaa deeme ni beekamtaa waan jantakkaa jira beektaa. Yoo amma adeemsa suduuta kanaan dhufte Hamzaan faallaa karaa kee kana laallateeti karaa kee kanaan faallaa achi deema gamatti. Yoo hin galchaaf jettillee ittuma haasawaa bulte malee hin galchituufis irra deebi'aa haaltuuf hin galtuuf. Inni nama abuuwaazii nati wallaalaa waa takka hin beektu jechaa ture algaddaa. Mana kun obboleessa keenya suudii kanatti jechuudha. Hedduu takka jechootanii abuuwaazii irra fayyadamu yeroo isa yoo garte miira keessa galtatu. Kanaaf ammaan akka ijoollee ta'e argee wanni dhaamu ajandaan kun deemee akka gandatti nu harkaan galle akka ijoolleen gaafa dhiyoo Suudi Arabiyaa fi Yaman